Okay, hello, how you guys doing? I hope everybody's doing great at home. So welcome to Afaan Oromoo Academy. Baga nagaan gara chaanala Afaan Oromoo Academy'tti nagaan dhuftan. Warroottan chaanala kanaaf haaraa ta'an please chaanala kana subscribe, like, share gochuun hiriyoota keessan nuuf dhaqqabsiisa. Akkasumas immoo warroottan chaanala kanaaf maatii ta'an viidiyoo kana like gochuun eegalaa. Hanga xumura viidiyoo keenyaatti nu wajjin tura. Okay, ara wal wajjin kan laallu 1.2 Dalton's atomic theory and the modern atomic theory laallaa jechuudha. Akkasumas waa'ee Dalton atomic theory akkasumas immoo waa'ee modern atomic theory wal wajjin laallaa jechuudha. 2.1 Postulates of Dalton's atomic theory. Okay, activity 1.2 jira isa laallu. Question number 1, describe the 5 postulates of Dalton's atomic theory. Okay. Yaadota shanan yaada atomikaa Dalton ibsa keessaa inni jalqabaa maal jedha? All matter is composed of the indivisible particles called atoms. Maal jedha? Maateriin hundinuu particlii hin qoqqoodamne yookaan immoo indivisible particlii atomii jedhamu irraa ijaaramee jedhu. Maal kan jedhu irraa? Atomii kan jedhu irraa ijaaramee jedha maateriin hundinuu. Okay, atoms of an element cannot be created neither can be destroyed. Akkasumas atomiin elementii tokko uumamuus hin danda'u akkasumas bari'uus hin danda'u jedha yaadni isaa jalqabaa. Yaadni isaa lammataa ammoo all atoms of a given element are identical in mass and in all properties. Maal jedha? Akkasumas atoomonni yookaan ammoo atoomotni elementii kenname tokko hundinuu ulfaatinaa fi amaloota biroo hundaan wal fakkaataadha jedha. Amaloota biroo wajjin wal fakkaataadha. Fakkeenyaaf kana jechuun isaa maal jechuu isinitti fakkaate? Fakkeenyaaf elementiin oksijiinii tokko guutuu argachuu fi atoomotni xixiqqaan baay'een isaa walitti qabamee atoomii elementii tokko oksijiinii jennu kana nuuf kennanii jechuudha. Maaliin walitti qabame? Atoomotni baay'een oksijiinii walitti qabame elementii oksijiinii nuti jennu kana nuuf kennaa jechuudha. Kanaafuu atomiin tokkichi xiqqaan iddoo kana jiruu fi atomiin biraa ammoo iddoo kana jiru kuni ulfaatinaa fi maaliin amaloota biraa wajjiin wal qixaa akkasumas ammoo wal fakkaataadha jedha. Okay. Inni sadaffaani the atoms of the different elements combine in fixed and whole number ratio to form different compounds of atoms. Inni sadaffaa maal jedha? Atomoonni elementoota adda addaa reeshoo dhaabbataa fi guutuu ta'een walitti makamuun kompaawundoota atoomota adda addaa uumuu jedha. Kana jechuun fakkeenyaaf H2O fakkeenyaaf bishaan fudhannuuti. H2O fakkeenyaaf bishaan yoo fudhanne reeshoon isaa maalirraa dhufe? Haayidroojiinii lamaa fi oksijiinii tokko irraa dhufe jechuudha. Kanaafuu fixed whole number ratio qabaa jechuudha. Fakkeenyaaf bishaan haayilaandii ta'e, kan galaanaa ta'e, garboota garaagaraa ta'e, bishaanuma yeroo ta'e iddoo feetan dhaqa bishaan fedhe haa ta'uuti fixedidha jechuudha. Kanaafuu reeshoo haayidroojiinii lamaa fi oksijiinii tokko qabaa jechuudha. Kana jechuu isaati sadaffaan. Inni afuraffaan ammoo atoms of the same element. Atoms of the same element can combine in more than one ratio to from different compounds. Akkas jechuun atoomonni elementii tokko reeshoo tokko ol walitti makuuni kompaawundoota adda addaa uumuu danda'u jedha. Uumuu danda'u. Maali? Elementiin wal fakkaataan tokko reeshoo tokko ol walitti makuuni kompaawundoota adda addaa uumuu danda'u. Kana jechuun fakkeenyaaf fakkeenya yeroo fudhanne fakkeenyaaf kun maalidha? Reeshoon isaa tokko jechuudha.
tokko tokko bifa biraatiin barreeffamuu danda'a. Bifa kanaan jiraachuu danda'a reeshoo garaagaraa akkasumas immoo bifa kanaan barreeffamuu danda'a jechuudha. Akkas jechuu barbaadetti. Kanaafuu elementii tokko ta'ee akkasumas immoo reeshoo tokko ol qabaachuu danda'a akkasumas immoo kompaawundoota garaagaraa uumuu danda'a jechuudha. Inni shanaffaanii the atom is the smallest indivisible unit of matter which takes part in the chemical reaction. Akkasumas atomiin unitii maatarii isa xiqqaa yookaan hin qoqqoodamne indivisibilii ta'e kan wal nyaatinsa keemikaalaa keessatti hirmaatudha jedha. Kan wal nyaatinsa keemikaalaa keessatti hirmaatudha. Fakkeenyaaf atomiin haayidroojiin gaazii tokko maal wajjin fakkeenyaaf maal wajjin wal nyaataa oksijiinii fakkeenyaaf oksijiinii wajjin yoo wal nyaate maal nuuf kennuu danda'a? Kana nuuf kennuu danda'a jechuudha. Kanaafuu atomiin unitii maatarii isa xiqqaa yookaan immoo indivisible qoqqoodamuu hin dandeenye wal nyaatinsa keemikaalaa keessatti kan hirmaatudha jechuun isaa kana jechuudha. Yaadota Daalten dhiyeessa kana keessa yaadotni yeroo ammaa dogongora ta'an yaadotni lamaan iddoo kana jira jechuudha. Yaadni jalqabaa yaada isa jalqabaati. All matter is composed of the indivisible particle called atoms jedhee ture. Maal jedhee? Atomiin yookaan immoo maatariin hundumaarraa uumame jedhee atomiirraa uumamee jedhe. Atomiin uumame kan maal ta'eera indivisibilii kan ta'eera qoqqoodamuu kan hin dandeenyerra. Garuu yaadicha kana modern atomic theory maal jedha? Atomiin hin qoqqoodamaa jedha. Atomiin subatomic particle sadi qabaa jedha. Inni fa elektiroonii fi akkasumas immoo pirootoonii fi niwutiroonii qabaa jedha. Kanaafuu yaadicha isaa kana hin kuffisaa jechuudha. Gara atomiin indivisibiliidha gara jedhuutti dhiyaata deemisa jira jechuudha. Amma yaadni modern atomic theory. Kanaafuu yaadicha isaa kana hin kuffisaa jechuudha. Yeroo ammaa kana yaadi jiru. Yaadi yeroo ammaa kana jiru yaadicha indivisibilii maatariin hundisaa indivisibilii paartikilii ta'e atomiirraa hojjetame kan jedhu gara isa yaada isaa kana kuffisuutti deemisa jira. Hin qoqqoodamaa jedha atomiin modern atomic theory yeroo ammaa kana. Okay, yaadichi inni lammataa ammoo all atoms of a given element are identical in mass and in all other properties. Akkasumas atomiin elementii kenname tokko hundi ulfaatinaa fi amaloota biroo hundaan wal fakkaataadha jedhee ture. Hangafa wal fakkaataadha jedhee ture. Iddoo kanatti isinitti ibseera. Wal fakkaataadha jedhee ture. Garuu yaadicha isaa kana isotopii warroottan jedhaman ni kuffisu jechuudha. Isotopii warroottan jedhan ni kuffisu. Akkamitti kuffisu? Fakkeenyaaf kiloorinii yoo fudhanne fakkeenyaaf amma kiloorinii tokko kana nuu kennisaa fi kiloorinii baay'ee atomiin kiloorinii baay'een isaanii walitti dhufanii kiloorinii tokko kana nuuf kennu jechuudha. Kilooriniin baay'een kun yeroo walitti dhufu ulfaatina garaa qabaachuu danda'a. Isotopii jechuun gabaabumatti hangafa isotopii jechuun maal jechuudha isiniin jedheera. Isotopii jechuun ulfaatina elementii yookaan atomii wal fakkaataa ta'e ulfaatina garaagaraa atomii qaban jechuudha. Elementii wal fakkaataadha. Garuu maalidha? Ulfaatinni isaanii garaagara. Fakkeenyaaf kilooriniin tokko kan ulfaatinni 35 jira. Akkasumas immoo kan ulfaatinni isaa 37 jira. Kanaafuu elementii kiloorinii tokko nuu kennuufi as keessa atomiin kiloorinii kun hundi isaanii 35 qofaan walitti qabamaniiran jechuun hin danda'amu. Kanaafuu kan 37 as keessa jiraachuu danda'a, kan 35 as keessa jiraachuu danda'a. Kanaafuu yaadicha inni atomiin elementii kenname tokko hundi ulfaatinaa fi amaloota biroo hundaan wal fakkaataadha kan jedhu ni kuffisaa jechuudha. Fakkeenyaaf persentiin 35 as keessatti 30 kilooriniin ulfaatinni isaa 35 persentii 30 ta'uu danda'a. Kilooriniin ulfaatinni isaa 37 dhibbentaa 70 ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu yaadni inni lammataa as keessatti ni kufaa jechuudha.
Inni gaaffiin yeroo baay'ee mataa barataa baay'ee keessa sammuu barataa baay'ee keessa jiru maal jedha? Gaaffii jalqabaa irratti atomii jechuun egaa warri modern atomic theory atomiin maal jedha jedhameera. Atomiin gara divisibiliitti gara sab atomic particles sadi qaba. Isaanis elektiroonii, pirootonii, niwutiroonii qabu. Kanaafuu hin qoqqoodamaa jedha. Atomii jechuun ammoo jecha warra Giriikii atomus jedhurraa dhufe yoo ta'u, hiikkaan isaas kan hin qoqqoodamne jechuudha. Kanaafuu maqaan ergaa warri atomic modern atomic theory erga mirkaneesseen booda qorannoon mirkaneesseen booda atomoonni akka qoqqoodamanii maqaan atomus hin qoqqoodamu jedhu kuni maaliif hin jijjiiramne kan jedhu sammuu barataa baay'ee keessa gaaffii jirudha jechuudha gaaffiin kun. Kanaafuu mee hundi keessan gaaffii kanaaf koomentii irratti yaada nuuf kennaa. Koomentii irratti yaada barreessaa hundi keessanuu. Maaliif jalqaba irratti warri atomii jechuuni jecha warra Giriikii atomus jedhurraa kan dhufe yoo ta'u, hiikkaan isaas kan hin qoqqoodamne jechuudha. Garuu warri modern atomic theory maal jedhaa? Atomiin hin qoqqoodamaa sab atomic particle qaba. Isaanis elektiroonii, pirootonii, niwutirooniidha. Erga jedhanii murteessaniin booda erga qorannoon bira dhaqqabaniiti maqichi hangamma atom jedhu kun maaliif hin jijjiiramne? Maaliif hin jijjiiramne kan jedhu sammuu barataa hundaa keessa gaaffii jiru waan ta'eef hundi keessan koomentii irratti barreessuuf yaala. Scientific laws usually develop based on previous scientific findings. Akkasumas seeronni saayinsawaati qorannoowwan saayinsii kanaan dura argaman bu'uureffatee yookaan irratti hundaa'ee kan guddatudha. Jalqaba wanti tokkoon argama. Erga wanta jalqaba argame san bu'uureffatanii yookaan irratti hundaa'anii fooyyessaa qorachuun kan dhufanidha jechuudha. Kanaafuu jalqaba wanti tokko argamuu qaba. Erga wanti sun argame irratti hundaa'anii fooyyessaa guddataa kan dhufanidha jechuudha. The laws that are the basis for Dalton's atomic theory are akkasumas immoo seerri saayinsii akka Dalton atomic theory are the law of conservation of mass. Law of conservation of mass. Maal jedhee ture? Matter neither created nor destroyed jedhee ture. Akkasumas immoo maateriin hin uumamus hin badus jedhee ture. Inni lammataa immoo and the law of definite proportions. Akkasumas immoo fakkeenyaaf H2O fudhannuti. H2O ni waan fedhirraa dhufuuti bishaan waan fedhirraa bishaan fedhe haa ta'uti H2O dha. Kanaafuu haayidroojiinii fi oksijiiniin bishaan keessatti maalidha? Definite proportionidha jechuudha. Definite proportionidha jechuudha. Dhaabbataadha jechuudha. Hin jijjiiramu jechuudha. Bishaan keessatti H2O dha. Bishaan kamiyyuu haa ta'uti. Okay. What is the law that Dalton's formulated based on the law of conservation of mass and the law of definite proportions? Kana laalleerra. Kan isaanuma lamaan kana gara itti aanu taate. Activity 1.3 question number 1. The mass of a piece of wood before and after it's burned to ashes is not the same. Akkasumas ammoo ulfaatinni piece of wood yookaan muka tokko yeroo hin gubatiniin dura turee fi erga gubateen booda jiru tokkoo miti. Okay, tokkoo miti. Does this show that mass is created or destroyed? Inni kun ammoo maasiin wanta kana uumamuu moo baduu mul'isaa jedha. Kun ammoo baduu moo uumamuu mul'isaa kan jedhuufi fakkeenyaaf maasiin gama piroodaaktiitiin gama riyaaktaantiitiin jiruu fi akkasumas ammoo maasiin gama piroodaaktiitiin jiru maalii miti wal qixaa mitidha. Yeroo fakkeenyaaf yeroo hin gubatiniin dura kan turee fi erga gubateen booda maasiin jiru tokkoo miti. Kun ammoo baduu maasiin kun baduu isaa mul'isa moo akkasumas immoo uumamuu isaa mul'isa kan jedhuufi baduu akkasumas created or destroyed jechuufama maaltu nu barbaachisa? Jalqaba gama riyaaktaantiitiin wanni gabaabumatti created or destroyed jechuun gama riyaaktaantiitiin kan jiruu fi
wanti gama reactantiitiin bahu hundi walitti qabamuu yoo danda'ee fi wanti gama productiitiin jiru hundi walitti qabamuu yoo danda'e qofaa jechuudha. Kan inni uumamaa yookaan ammoo bada jechuus dandeenyu. Fakkeenyaaf gama reactantiitiin kan jiru muki tokko yeroo gubatu mukiin jira akkasumas ammoo oksijiiniin garaagaraa jiru isaan yoo walitti qabamuu danda'anii fi gama productiitiin ammoo yoo fakkeenyaaf daaraa yookaan daadhaa kan jennu yoo walitti qabamuu danda'an akkasumas ammoo aarrachi keessaa bahu yoo walitti qabamuu danda'e reactantii fi productiin wal qixa ta'a jechuudha. Maasiin isaanii wal qixa ta'a. Kanaafuu created or destroyed jechuu fi warroottaan kuni yoo walitti qabamuu danda'an created or destroyed isa murteessuu dandeenya jechuudha. Gama productiitii fi gama reactantiitiin kan jiru wanta hundasaa yoo walitti qabuu dandeenye qofaa jechuudha. Okay, question number 2. What would be the mass of products if the burning of wood was carried out in a closed container? Akkasumas gubamuun muka meeshaa cufame yookaan ammoo closed container meeshaa cufame keessatti yoo raawwatame ulfaatinni productii meeqa ta'a jedha. Ulfaatinni productii meeqa ta'a? Okay, fakkeenyaaf ulfaatinni productiitii fi reactantii wanta cufame keessa yoo gaggeeffame wal qixa yeroo hundaayyuu meeqa ta'a kan jedhuu fi wal qixa ta'a. Fakkeenyaaf hangafa gaaffii tokkoffaa irratti jennee turre. Fakkeenyaaf wanta closed container tokko keessatti as keessatti wanti tokko gubatiisa jira gama reactantiitiin gama productiitiin. Wanti isaan keessaa bahu hin jiru. Aarras keessa qabamu jira, oksijiinii, maaniin gama kanaan daaraan akkasumas immoo aarrachi keessaa bahu wanti hundi walitti qabama waan ta'eef walitti qabamuu danda'ama waan ta'eef as keessatti. Kanaafuu mass of productiin meeqa ta'a kan jedhuufi wal qixa ta'a jechuudha. Gama reactantii wajjin kan jiru wajjin wal qixa ta'a jechuudha. Okay, question number 3. Sugar consists of carbon, hydrogen and oxygen atoms. Akkasumas sukkaarri atomota kanneen akka carbonii, hydrogenii fi oxygenii of keessaa qaba. When a certain amount of sugar is burned in a crucible, it changes from white sugar to black carbon. Akkasumas sukkaarri hamma murtaa'e crucible keessatti yookaan crucible keessatti maa yeroo goonu yeroo gubamu sukkaara adii irraa gara karbonii gurraachaatti jijjiirama. Whereas the hydrogen and oxygen gone. Akkasumas hydrogenii fi oxygeniin eessa dhaqanii? Eessa badan? Eessa deeman? jedha. Kanaafuu amma yeroo kana maal ta'u white sugarii keessaa hydrogenii fi oxygeniin turane gara bifa H2O maal ta'u bifa H2O keessaa baanii gara black carboniitti jijjiiramuu jechuudha. White sugarii keessa kan jiran bifa H2O keessaa bahu achiin gara black carboniitti jijjiiramu. Kanaafuu akkasii yeroo ta'u hydrogenii fi oxygeniin waan keessaa baanee fi maal qofatu hafaa? Carbonii qofatu hafaa jechuudha. Okay, example 1.1. What mass of hydrogen and oxygen can be obtained from 1.8 gram of water? Akkasumas 18 gram of water keessaa ulfaatinni hydrogeniitii fi oxygenii meeqa? Ulfaatinni hydrogenii meeqaa fi oxygenii meeqatu 18 gram of water keessatti argamuu jedha. Okay, 18 gram of water. Gram of water jechuun H2O dha. Okay, H2O kana jechuun H2O jechuun maalidha? Hydrogenii fi maalidha? Hydrogenii fi oxygenii jechuun miti. Okay, hydrogenii fi oxygenii. Kanaafuu predictably irra yoo ilaallu hydrogeniin ulfaatinni hydrogenii meeqa? 1.01 dha. 1.01 dha. Kanaafuu hydrogeniin lama jira waan ta'eef times 2. Akkasumas immoo kan oxygenii predictably irra yoo ilaallu 15.99 dha. 99. Okay. Isa kana erga arganneeti kana jechuun ammoo meeqa jechuudha? 2.02 jechuudha. Kun ammoo matuma isaa deebi'ee ta'a 15 waa waliin baay'atu qabu waan ta'eef 9 ta'a jechuudha. Kanaafuu kun amma kan maaliiti? Kan
haayidroojiiniiti jechuudha. Ulfaatina haayidroojiiniiti kun kan maaliiti? Ulfaatina oksijiiniiti. Utuu amma isa kana lamaan walitti daaneeti meeqa nuu dhufa? 18 gram of waterii dhufaa jechuudha. 18 gram of waterii dhufaa jechuudha. Kanaafuu as keessatti wanti isin beekuu qabdanu haayidroojiinii meeqaa fi oksijiinii meeqa jira kan jedhuu fi meeqa jira jenne haayidroojiinii meeqa arganne 2.02 02 tu jira jechuudha. Oksijiiniin ammoo 159 tu jira jechuudha. Kanaafuu 18 gram of waterii keessaa 18 gram of waterii keessaa haayidroojiinii 2.2 fi oksijiinii 15.9 jira jechuudha. Okay, gara baatti yeroo dhufnu gara question B yeroo dhufnu as keessatti maal nu gaafate amma gaaffiin baabira yeroo dhufnu 1 gram of water nuu kenneera. 1 gram of waterii okay 1 gram of water 1 gram of water nuu kennee jechuudha. 1 gram of water ishee 1 gram of water 18 gram of wanni isin beekuu qabdan iddoo kanatti wanti isin hubachuu qabdanu formulaa kanarraa fudhachuu fi 1 gram of wateriitu nuuf kenname 1 gram of water okay 1 gram of water 1 gram of water kana keessatti maalidha amma haayidroojiinii oksijiinii 1 gram of waterii keessa jiru barbaadaadha. Kanaafuu hangafa maal jennee turre as keessatti nuti amma kan barbaadnu maalidha H haayidroojiinii fi oksijiinii miti haayidroojiinii fi oksijiinii. Kanaafuu 18 gram of waterii keessaa wanti iddoo kan hubachuu qabdanu 18 gram of waterii keessaa 18 gram of waterii keessaa meeqatu jira jenne hangafa meeqatu jira jenne 18 gram of waterii keessaa haayidroojiinii meeqatu jira jenne haayidroojiinii 2 kun iddoo kana jira 2.02 tu jira jenne 18 gram of waterii keessa maaliin haayidroojiiniin. Kanaafuu 1 gram of waterii keessa haayidroojiinii meeqatu jiraachuu danda'a? Kirikroos goone baay'isnaa jechuudha. Kirikroos goone yeroo baay'isnu 18 gram x okay is equal to 2.02 kanaafuu over 18 18 badee x is equal to meeqa dhufa 18 balleessineerra 0.112 dhufaa jechuudha. Kun amma gatii maaliiti? Gatii haayidroojiiniiti jechuudha. Gatii haayidroojiiniiti. X nama nu arganne kun gatii haayidroojiinii nuti arganne jechuudha. Kanaafuu 1 gram of waterii keessa 1 gram of waterii keessa haayidroojiinii 0.112 tu argama jechuudha. Haayidroojiinii hagasiitti as keessatti argamuu danda'a 1 gram of waterii keessa. Okay, 1 gram of waterii keessa jechuudha. Inni ittaanu ammoo oksijiinii haa barbaannuti. Oksijiinii yeroo barbaannu ammoo oksijiinii akkuma jalqabaa 18 gram of 18 gram of waterii keessa oksijiinii meeqatu jira jennee ture. 18 gram of waterii keessa oksijiinii 15.9 argamaa jennee ture. Akkuma formulaa jalqabaa irraa fudhanna. 18 gram of waterii keessa oksijiinii 15.9 argama erga jenneeti 1 gram of waterii keessa oksijiinii meeqatu argamuu danda'a? X kirikroos goonee baay'isnaa 18x okay 15.99 oksijiiniidha kuni okay over 18 18 badee x meeqa dhufa? Xini 0.89 of what? Gram of maalidha amma kun? Gram of oksijiiniidha jechuudha. Kun gram of
oxygenidha. Kanaafuu kun gatii gram of oxygeniiti jechuudha. Kanaafuu 1 gram of waterii keessa oxygenii meeqatu jira? Oxygenii 0.889 hagasitu 1 gram of waterii keessa jira jechuudha. Akkasumas immoo 1 gram of waterii keessa hydrogenii meeqatu jira jennee turre? Hydrogenii meeqatu jira jennee turre? Hydrogenii 0.112 graamiitu argamaa jennee turre. Maaliin? Hydrogeniin hangasiitti 1 gram of waterii keessa jira. Akkasumas immoo oxygenii hagasiitti 1 gram of waterii keessa jira jechuudha. Example irra jira. Isin sirriitti hubadhaa. Kan ifa isiniif tolchuufi. Okay, the following data were collected for several compounds of nitrogen and oxygen. Akkasumas asiin gaditti daataan argaman kuni maal fa'aa wajjin nitrogenii fi oxygenii wajjin kan wal qabatedha. Akkasumas immoo mass of nitrogen that combined with 1 gram of oxygen. Akkasumas immoo nitrogenii kun warri kun nitrogenidha. Nitrogen iddoo kana jiru compound A, compound B, compound C warrootaan iddoo kana jiru nitrogenii oxygenii 1 gram of waterii waliin combine kan ta'edha jechuudha. Combine kan ta'edha. Kanaafuu isa kana hojjannaa jechuudha. Isaan 1 gram of nitrogenii iddoo kana jiru wajjin combine godhaniiranii jechuudha. Fakkeenyaaf 1.75 kuni 1.75 gram of nitrogenidha amma kun. Gram of nitrogeniin kuni maal wajjin wal qabateera? 1 gram of oxygenii wajjin wal qabateera jechuudha. 1 gram of oxygenii wajjin wal qabateera. Kanaafuu iddoo kana maal goona? 1 gram of nitrogenii 1 gram of oxygenii kana 1 gram of oxygeniin ulfaatinni oxygenii meeqa? 16. Kanaafuu 16 baay'isna. Erga kana 16 baay'isneeti kanas 16 baay'isnaa jechuudha. Kanas 16 baay'isna. Yoo akkas goonu kun deebi'ee meeqa ta'a? 16 oxygenii matuma isaa ta'a. 16 maali ta'a? Gram of oxygenidha jechuudha. Gram of oxygen. Kun ammoo meeqa ta'a? Kun nitrogenidha. Kuni 28 gram of nitrogenii ta'a jechuudha. Gram of nitrogenii. Kanaafuu wanti iddoo kana isin beekuu qabdanu nitrogeniin tokko giraama 14 garuu addee kanarra kan jiru meeqa? 28 jechuudha. Kana jechuun nitrogeniin iddoo kana jiru meeqa jechuudha? 28 ta'uu fi giraam isaa 2tu jira jechuudha. Nitrogenii 2. Kanaafuu iddoo kana maal ta'a? N2dha jechuudha. Kana jechuun N2 oxygeniin iddoo kana tokko kanaa jechuudha. Amma isa kanatu kun gatii isa kanaati jechuudha. Amma nitrogeniin iddoo kana jiru kuni kan walitti qabateeru N2O isa kanaa jechuudha. Isa kanatu compoundiin isa kana nuuf mul'isaa jechuudha. Isa kana ta'uusaa nuuf mul'isaa jechuudha. Isa kana ta'uusaa nuuf mul'isa. Kanaafuu B bira yoo dhufnu ammoo B bira yoo dhufnu akkuma jalqabaa maal goona? B bira yeroo dhufnus kan kennameeru 0.8775 dha. 5tu kennameera. Gram of 1dha kun. Gram of nitrogenidha. Gram of nitrogenidha. As gulaan kan jiru ammoo maal wajjini? 1 gram of oxygenii wajjinidha jechuudha. 1 gram of oxygenii wajjin combined kan isaan ta'aniiran. Kanaafuu 1 gram of ulfaatinni isaa oxygenii meeqa? 15.99 dha or 16 dha. Kanaafuu 16 baay'isina. 16 kanas meeqaan baay'isina? 16 baay'isina jechuudha. Kana jechuun 16 yeroo baay'isinu
16 matuma isaa ta'a. Kanaafuu oksijiiniin ulfaatinni isaa 16. Kanaafuu oksijiinii tokko jechuudha iddoo kanatti. Oksijiinii tokko. Okay. Kana ammoo 0.875 kana yeroo 16 baay'isnu meeqa nuu dhufa? Meeqa nuu dhufa? 14 dhufaa jechuudha. 14. Kanaafuu 14 naayitiroojiinii tokko jedhiisaa fi ulfaatinni isaa meeqa jennee rangafa iddoo kanatti 14 giraama jechuudha. Kanaafuu 14 waan ta'eef kun maal mul'isa? Naayitiroojiinii tokko akkasumas ammoo oksijiiniinis iddoo kana meeqa? Tokko jechuudha. Kun ammoo maal mul'isa? Maal mul'isa? Naayitiroojiin moonooksayidii nuuf mul'isa jechuudha. Inni ammoo koompaawundi B irra jiru kuni naayitiroojiin moonooksayidii nuuf mul'isa jechuudha. Naayitiroojiin moonooksayidii nuuf mul'isa. Naayitiroojiin moonooksayidii nuuf mul'isa jechuudha. Okay. Isa sadaffaa bira yoo dhufnu ammoo koompaawundi C bira yeroo dhufnu meeqatu kennameera? 0.4375. Okay. Isa kanatti nuu kennameera. Gram of nitrogenidha kun. Gram of nitrogen. Maal wajjin? Gram of nitrogenini 1 gram of oxygen wajjin jechuudha. Dhufaara. Dhufaara. 0.4375 nitrogenini maal wajjini 1 gram of oxygen wajjini jechuudha. 1 gram of oxygen wajjini. Kanaafu akkuma jalqabaa 1 gram of ulfaatinni oxygen meeqa? 16 dha. Kanaafu 16 baay'isina. Kanas 16 baay'isina. Eegasan 16 baay'isineeti. Kanaafu kun iddoo kana meeqa ta'a? Tokko waan ta'eef 16 matuma isaa ta'a 16. Kanaafu oksijiinii tokko jechuudha. 16 gram of oksijiiniidha. Gram of oksijiiniidha. Iddoo kana kan jiru ammoo meeqa nuu dhufa? Iddoo kana 0.4375 kana 16 yeroo baay'isinu 7 gram of nitrogenii dhufa. 7 gram of nitrogen. Kanaafu iddoo kana hubannaa gaafata. 7 meeqa? 7 nitrogenii nuu dhufee jechuudha. Nitrogenii tokko jedhamiisaa fi meeqatu barbaachisa jenna? 14 giraamatu barbaachisa jenna. Garuu addee kana giraama meeqatu jira? Giraama 7tu jira. Kanaafu walakkaa isaati jechuudha. Walakkaa isaati. Nitrogenii tokko jedhamuu fi giraama 14tu barbaachisa. Asitti ammoo walakkaa isaatu nuuf kenname jechuudha. Walakkaa isaati. Kanaafu amma maal gochuutu nurraa eegama? Akka inni 14 ta'uu qabna. Fakkeenyaaf yoo akkanaan ta'e yoo bifa kanaan hin barreessine maal gochuu keenya nitrogenii bifa kanaan barreessaarra jechuudha. Yoo akkanaan ta'e nama walakkaa isa kanaati waan ta'eef waan over to nitrogen jenne oxygen yookaan jenne hin barreessinu jechuudha. Bifa kanaan hin barreessinu yookaan bifa kanaan hin barreessinu jechuudha. Yoomiyyuu lakkoofsi gidduu kanatti argamu whole number ta'uu qaba. Fraactionii ta'uu hin qabu. Akkuma fedhii yoo ta'e fraactionii ta'uu hin qabu jechuudha. Kanaafu fraactionii kana balleessuuf maal gochuutu nurraa eegama? Kan asitti argamu kana lamaan baay'isuudha. Lamaan yoo baay'isne meeqa nuu dhufa? Nitrogenii tokko nuu dhufaa jechuudha. Nitrogenii tokko nuu dhufa. Kanaafuu 14 nuu dhufaa jechuudha. Kanas lamaan baay'isna. Erga kana lamaan baay'isneeti kanas oksijiinii lamaan baay'isna. Oksijiinii yeroo lamaan baay'isnu ammoo oksijiinii meeqa ta'eera? 32 ta'eera. Kun 14 nitrogeniidha. Kun 32 oksijiinii ta'e. Oksijiiniin tokko ammoo oksijiinii tokko iddoo kanatti hubannaa gaafata. Oksijiiniin tokko meeqa jenneera? 16 giraama jechuudha. Oksijiiniin tokko 16 giraama. Kana jechuuni oksijiinii 2 jechuudha. 36 jechuun. 32 jechuuni oksijiinii meeqa jechuudha? Oksijiinii 2 jechuudha. Kun nitrogenii tokko akkasumas ammoo kuni meeqa? Oksijiinii 2tu iddoo kana jira jechuudha. Oksijiinii 2tu jira eegateeti kanaa jechuudha. Inni amma caarra jiru isa kana nuuf mul'isa jechuudha. Isa kana nuuf mul'isa. Kanaafu isa kana nuuf mul'isa. Bifa gabaabaatiin reeshoo isaanis fakkeenyaaf
ratio size akkasumas immoo elementii wal fakkaataa ta'e multi proportion yookaan immoo multi proportion qabaachuu dhabuusaa akkamiin beekna lakkoofsa amma fakkeenyaaf iddoo kana jiru kana fakkeenyaaf let me show you. Fakkeenyaaf lakkoofsawwan iddoo kana jiran kun jiru 1.75 akkasumas immoo 0.875 akkasumas immoo 0.4375 akkasumas elementii wal fakkaataa ta'anii multi proportion mul'isuu jechuudha. Warroottan ammaa kun mul'isu compoundoonni multi proportionally qabaachuu isaanii akkamiin beekuu dandeenya? Lakkoofsa isaan as keessaa qaban kana keessaanii gabaabumatti maal goona reeshoo xiqqaa kan qabu wanti goonaa jechuudha. Reeshoo xiqqaa kan qabu hojjenna. Kana jechuun kan jalqabaa meeqa jennee turre fakkeenyaaf akka isiniif ifa ta'u 1.75 kan qabu maal jennee turre inni 2 oonuu mul'isa jenneera. Kanaaf reeshoon isaa 2:1 dha. Akkasumas immoo kun maal mul'isa jennee turre compound kamii jennee turre inni oodha nitrogen monoxide dha. Kanaafuu kun 1:1 mul'isa 1:1. Kun ammoo inni O2 jennee turre kun ammoo meeqa mul'isa 1 reeshoo isaanii 2 dha jechuudha. Kanaafuu lakkoofsa iddoo kanatti argaman reeshoo iddoo kana jiran keessaa hunda isaatii kan xiqqaa ta'eef hiruudha jechuudha. Kan xiqqaa ta'eef hirraa jechuudha. Lakkoofsota iddoo kanatti argaman kana hundasaa kan xiqqaa ta'eef hirraa jechuudha. Kan xiqqaa ta'eef hirraa warroottan iddoo kana argaman. Fakkeenyaaf inni xiqqaan as keessaa fakkeenyaaf inni xiqqaan as keessaa kamii? Kanaa jechuudha. Fakkeenyaaf isa kanaaf 0.4375 akkasumas kanaafis 0.4375 akkasumas immoo iddoo kana 0.4375 multi proportionally qabaachuu dhabuusaa laalee isaaf jechuudha elementii kana wajjin. Kanaafuu isa kana yeroo wanti goonu meeqa nuuf kennaa? Tokko nuuf kennaa. Akkasumas immoo isa kana yeroo hirru isa kana nuuf kennaa. Kanas immoo yeroo goonu 4 nuuf kennaa jechuudha. 4 nuuf kenna. Kanaafuu yennaa iddoo kanatti firaakshinii atoon ta'e whole number nuuf agarsiisu ta'e kan whole number nuuf agarsiisu yoo ta'e elementii isa wajjin multi proportion qabaa jechuudha. Multi proportion qabaa jechuudha wantichi kun. Multi proportion qaba elementii isa wajjin jennee bira dabarraa jechuudha. Yoo maaliin mul'isne, yoo firaakshinii mul'isne, yoo whole number akkas whole number nuuf kennu ta'e multi proportion qaba jennaa jechuudha. Okay, exercise 1.1 list the postulate of Dalton's that continue to have significance or retained in the modern atomic theory. Yaadota Daltonii yeroo ammaa kana gara modern atomic theory seenan tarreessaadha. Fakkeenyaaf yaadonni Daltonii dogoggora yookaan immoo wrong false jedhamanis jiru yeroo ammaa kana modern atomic theory keessatti. Kanaafuu yaadotni ammoo fudhatama argatan yeroo ammaa kana compounds are formed when atoms or different elements unite in fixed number proportion or fixed proportioniin walitti dhufa kan jedhu yookaan ammoo yaadni atomiin akkasumas immoo elementiin atomii garaagaraa yoo fixed number proportioniin walitti dhufanu compoundii tokko nuuf kennu yaadni jedhu yaada fudhatama argateedha jechuudha yeroo ammaa kana. Fakkeenyaaf akkas jechuun isaa fakkeenyaaf elementiin tokko haayidroojiniin jira akkasumas immoo oksijiinii wajjin yoo walitti dhufanu elementii garaagaraati maal nuuf kennu? Compoundii tokko yookaan immoo fixed ta'e tokko nuuf kennu jedha kan hin jijjiiramne. Fakkeenyaaf isa kana nuuf kennu H2O nuuf kennan. Kana jechuun fixed dha jechuudha. Amma H2O kun kan hin jijjiiramne dhaabbataadha jechuudha. Elementii garaagaraati. Elementii tokko hydrogen, oxygen elementii tokko yoo walitti dhufan garuu
dhaabbata compoundii ta'e tokko nuuf kennu. Yaadichi jedhu kun yaada fudhatama argateedha jechuudha. Yaadi biraa ammoo in chemical reaction atoms neither created nor destroyed kan jedhu chemical reaction keessatti wal nyaatisa chemical reaction keessatti atomiin hin uumamus hin badus yaadni jedhu fudhatama kan argateedha. Kan haarinni uumamu jiru, haarinni uumamu hin jiru, kan tures hin badu, kan duraan tures hin badu yaadni jedhu yaada fudhatama argateedha jechuudha. Dalton yaada Dalton atomic theory keessaa gara modern atomic theory. Inni biraa immoo question number 2. How does the atomic theory account for the fact that when 1 gram of water decomposed into its elements 0.112 gram of hydrogen and 0.888 gram of oxygen. Okay, fakkeenyaaf 1 gram of water. 1 gram of water ini 1 gram of water in fakkeenyaaf 1 gram of water ini hydrogen meeqatu jira? Hydrogen 0.112 gramiitu jira. Akkasumas ammoo oxygen ammoo 0.888 gramiitu jira jechuudha. Kanaafuu amma waan sirriitu badha 1 gram of water dha kuni. Kanaafuu ida'amni amma kana lamaanutu walitti deeneeti deebisee isa kam nuu kenna? 1 gram of water kana nuu kenna jechuudha. Kanaafuu bishaan fedheeyyuu ta'uuti jechuun regardless of the source of the water kan jedhuufi bishaan fedheeyyuu haa ta'uuti, iddoo fedhillee haa ta'uuti, bishaanuma qofa yoo ta'e 1 gram of waterii keessaa 1 gram of waterii keessaa hydrogenii hagasiitii fi oxygenii hagasiitu jira jechuudha. Bishaan fedhe burqaa fedhe iddoo feetanii fuudha. Bishaanuma qofa haa ta'uuti, hydrogenii fixed hydrogenii akkasumas immoo hydrogen of oxygen fixed ta'e qabaa jechuudha. Kanaafuu hin jijjiiramu, dhaabbataadha jechuudha. 0.11 hydrogenii fi oxygenii 0.888 gramiitu 1 gram of waterii keessa jira jechuudha. 1 gram of waterii keessa jira. Iddoo feetanii bishaan ilaandii ta'e, bishaan garbaa ta'e, bishaan fedheeyyuu haa ta'uti dhaabbataadha jechuudha. Fixedidha jechuudha. Kanaafuu hydrogenii agasiitu as keessa jira. Akkasumas immoo oxygenii agasiitu 1 gram of waterii keessa jiraachuu kan mul'isudha jechuudha. Okay. Postulates of modern atomic theory. Akkasumas immoo mee haa ilaallu yaadota modern atomic theory kana. Activity 1.4 question number 1. Which of Dalton's postulates about atoms are inconsistent with later observations? Akkasumas activitiin tokko afur kuni yaadotni Daltoniin booda fudhatama dhaban yookaan ammoo fudhatama hin arganne akka jiran kanaan dura ilaalleerra jechuudha. Kanaan dura ilaalleerra. Isaanis yaadotni Daltonii booda fudhatama dhaban kun yaadonni Daltonii dogoggora jedhaman kun maal jedhamu? The limitations of Dalton's atomic theory jedhamu jechuudha. The limitations of Dalton atomic theory jedhamu jechuudha. Yaadotni Daltonii fudhatama hin arganne kun Daltoniin booda jechuudha. Jalqaba mee modern atomic theory postulates maalidha kan jedhu haa ilaallu. Okay. Postulates of modern atomic theory kan jedhaman all matter consists of atom, tiny indivisible particle of an element that cannot be created or destroyed. Akkasumas immoo maateriin hundi isaatu maalirraa uumamedha? Atomiirraati. Atomiin ammoo kan qoqqoodamuu hin dandeenye baay'ee xiqqaa tiny particle ta'erraa. Akkasumas immoo uumamuus kan hin dandeenye baduus kan hin dandeenyedha. Kana jechuun amma indivisible jechuun isaati. Indivisible yaadichi jedhu kuni yaada Daltonii fudhatama hin arganne ture yaadichi kun. Maalidha? Haa ta'u malee fakkeenyaaf amma subatomic particle qabaa jechuudha. Atomiin yeroo ammaa kana subatomic particle isaanis prootonii, niwutiroonii fi elektiroonii qabu. But still hanga ammaatti chemical reaction keessatti
kan wal nyaatisa gaggeessu yeroo ammaa kana maalidha? Yoo atemii duwwaadha jechuudha. Atemiidha jedhame malee fakkeenyaaf subatomic particles sun chemical reaction keessatti wal nyaatisa gaggeessu. Fakkeenyaaf elektirooniin kophaatti, pirootooniin kophaatti, akkasumas immoo niwuutirooniin kophaatti wal nyaatisa gaggeessu. Yoo xiqqaate maalidha? Waluma qabate atemiidha. Wal nyaatinsa chemical reaction keessatti kan gaggeessu. Malee hangamma kophaatti wanti elektirooniin kophaa ba'ee, pirootooniin kophaa ba'ee, niwuutirooniin kophaa ba'ee wal nyaatinsa hin gaggeessu jechuudha. Inni xiqqaan yoo xiqqaate inni xiqqaan chemical reaction gaggeessu maalidha? Atemiidha jechuudha. Okay, inni yaadi lammataa ammoo atoms of one element cannot be converted into atoms of another element. Fakkeenyaaf elementiin tokko gara elementii biraatti jijjiiramuu hin danda'u kan jedhudha yaadi lammataa. Fakkeenyaaf elementiin haayidroojiinii tokko akkuma jiruun gara oksijiniitti hin jijjiiramu yaada jedhudha jechuudha. Gara oksijiniitti hin jijjiiramu. Fakkeenyaaf akkas jechuun isaa maal jechuudha? Akkas jechuun in chemical reaction the atoms of original substance maalidha? Recombine to form different substance. Akkas jechuun isaa fakkeenyaaf haayidroojinii fi oksijiniin walitti dhufanii sabistaansii biraa nuu kennan. Fakkeenyaaf amma haayidroojinii fi oksijiniin walitti dhufanii maal nuuf kennu? Sabistaansii biraa nuuf kennu jechuudha. Sabistaansii biraa nuuf kennu. Fakkeenyaaf sabistaansii kana nuuf kennu malee haayidroojiniin gara oksijiniitti hin jijjiiramne, oksijiniin gara haayidroojiniitti hin jijjiiramne jechuudha. Garuu yoo walitti dhufanu maal nuuf kennu? Compound yookaan sabistaansii biraa nuuf kennu jechuudha. Sabistaansii biraa nuuf kennu malee haayidroojiniin gara oksijinii waan jijjiirame hin qabu, oksijiniin gara haayidroojinii waan jijjiirame hin qabu. Kanaafuu original sabistaansii isaanii eeggatanii recombine godhu. Recombine isaanii godhanuu fi maaliif sabistaansii biraa uumuuf malee ofii isaanii jijjiiruuf miti. Inni sadaffaanii atoms of an element are identical in mass and other properties and are different from atoms of any other elements. Mee isa kana Dalton atomic theory wajjin wal bira qabnee haa ilaallu. The indivisibility of an atom was proved wrong. Akkasumas immoo yaadni hin qoqqoodamu atomiin jedhu maal ture? Dogoggora ta'uusaa mirkanaa'eera. Dogoggora ture jechuudha. An atom can be further subdivided into proton, neutron, electrons. Akkasumas immoo subatomic particle qabu atomiin subatomic particle qaba. Inni maal jedhee ture? Indivisibility jedhee ture atomiin kanaan dura Dalton. Garuu amma atomiin kutaalee sadi xixiqqaatti qoodamuu danda'u jedha. Modern atomic theory protonii, neutronii fi elektirooniitti qoqqoodamuu danda'a jechuudha. However, an atom is the smallest particle that takes part in chemical reaction. Atomiin fakkeenyaaf amma akkuma hangafa isiniin jedhe elektirooniin, niwuutirooniin, pirootooniin kophaa isaaniitti wal nyaatinsa chemical reaction keessatti hin gaggeessan. Still hanga ammaatti kan wal nyaatinsa gaggeessu partikilii xiqqaa kan ta'e atomiidha jechuudha. Chemical reaction keessatti wal nyaatinsa kan gaggeessu. According to Dalton, the atoms of the same element are similar in all respect. Akkasumas immoo atomiin tokko kan atomiin elementii tokko hundi wal fakkaataadha waan hundaanii jedha. Waan hundumaanuu wal fakkaataadha jedha. Fakkeenyaaf kiloorinii yoo elementii kiloorinii tokko fudhanne elementiin kiloorinii fakkeenyaaf kiloorinii kana uumuu fi elementiin atomiin kiloorinii ija keenyaan argine kiloorinii tokko uumuu fi miliyonotaan lakkaa'amanutu walitti qabame atomii yookaan elementii kiloorinii jennu kana nuuf kenna. Inni garuu maal jedha? Inni kuni innas keessa jiru kunuu fi inni kun wal qixaa tokko jedha. Maaliin? Maasiin ta'uu danda'a. Akkasumas immoo densitiin wal qixaa jedha. Garuu yeroo ammaa kana maasiin nama fakkeenyaaf kilooriniin
modern atomic theory keessatti wanni dogoggora yaadicha kana godhe warroottan isotopii jedhaman jiru jechuudha. Fakkeenyaaf kiloorinii ta'ee maasii garaa garaa qabaachuu danda'a. Inni maalidha? Elementiin tokko wanta hundaanuu wal qixaa wal fakkaataadha jedhee ture. Garuu yeroo ammaa kana yaadicha kana isotopiin ni kuffisaa jechuudha. Akkamiin kuffisaa? Fakkeenyaaf amma isotopii jechuun elementii wal fakkaataa ta'an different masses warroota qaba jechuudha. Lakkoofsa yookaan ulfaatina garaa garaa elementii qaban jechuudha. Elementii wal fakkaataadha garuu ulfaatina garaa garaa qabu. Kanaafuu fakkeenyaaf amma kilooriniin ulfaatina 35 qabu jira, akkasumas immoo 37 qabu jira. Inni hangafa as keessa fakkeenyaaf 35 qofa yeroo ta'e 35 qofatu jira kan jedhee inni dubbate sun hin kufaa jechuudha. Yaadichi isaa kufaatii argataa jechuudha iddoo kanarratti. Fakkeenyaaf as keessa kan ulfaatinni isaa 35 jiraachuu danda'a, kan 37 jiraachuu danda'a jechuudha. Kanaafuu yaadichi isaa kun iddoo kanatti hin kufaa jechuudha. Inni itti aanu Dalton also claimed that atoms of different elements are different in all respects. Elementiin atomii garaa garaa jedha. Elementiin atomii garaa garaa jedha. Kanaafuu fakkeenyaaf amma elementiin atomiin haayidroojiinii fakkeenyaaf oksijiinii yoo fudhanne saayiziin, maasiin haayidroojiinii fi oksijiiniin tokkoo miti garaa garaa jedha. Garuu fakkeenyaaf yaada kana argenii fi kaalsheemiin ni kuffisuu jechuudha. Kaalsheemiinis argeniinis maas namberiin isaa 40 akkasumas immoo kaalsheemiinis maas namberiin isaa 40. Inni hangafa maal jedhee ture? Saayiziin waan hundaanuu maasiin garaa garaa jedhee ture elementiin garaa garaa. Kanaafuu argenii fi kaalsheemiin yaadicha isaa kana akka inni kufu taasisaniiranii jechuudha. Inni biraa according to Dalton's atoms of different elements combine in simple whole number ratio to form compounds. Akkasumas fakkeenyaaf maalidha? Elementiin garaa garaa simple whole number ratioon walitti dhufanii compoundii tokko uumu. Fakkeenyaaf amma elementii kan fakkeenyaaf amma kana innaa fudhannee yoo fudhannee ratioon isaa meeqa? Bifa kanaan taa'aa jechuudha. Bifa kanaan simple whole number ratioon taa'uu jechuudha. Garuu complex organic compoundii keessatti yaadichi isaa kun hin kufaa jechuudha. Fakkeenyaaf shuugariin amma fakkeenyaaf salphisuun hin danda'amu. Fakkeenyaaf amma shuugarii 12 akkasumas immoo 22 11 kun salphachuus hin danda'u. Bifa salphaa qofaan taa'uu hin danda'u jechuudha. Inni amma hangafa maal jedhee? Simple whole number ratio kan jedhu asirratti hin kufaa jechuudha. Elementiin tokko hundi isaa maalidha? Simple whole number ratio ta'a kan jedhu yaadichi isaa iddoo kanarratti hin kufaa jechuudha. Inni biraa the theory fails to explain the existence of allotropes different forms of pure elements. Akkasumas immoo inni yookaan waa'ee Daltonii waa'ee maalii hin ibsine? Waa'ee allotropii yookaan ammoo allotropes warroota jedhaman kana ibsuu hin dandeenye ture. Fakkeenyaaf allotropii jechuun pure elementii ta'anii maalidha? Foormii garaa garaatiin kan ta'e yoo ta'e jechuudha. Foormii garaa garaatiin fakkeenyaaf charcoal akkasumas immoo graphitiin jira, diamondiin jira. Amma warrootaan kun hundi isaaniitu maalidha? Graphitiin, diamondiin kun fa maalidha? Kaarbeniidha jechuudha isaan. Hundi isaanii kaarbeniidha. Kanaafuu pure elementii ta'anii different formii ta'aniiran. Kanaafuu hundi isaaniitu kaarbeniidha. Inni garuu kana
ibsuu hin dandeenye jechuudha. Dalton waa'ee allotropy kana hin ibsine jechuudha. Okay, most of the experiments conducted during the development of the modern atomic theory will be discussed in section gara dura laala kana. In this section, generalization derived from the experiments are presented as postulates of the modern atomic theory. Akkasumas waa'ee modern atomic theories laaluuf yaalleerra. The modern atomic theory is generally said to begin with John Dalton. Akkasumas laalleerra sasi Dalton's work was mainly about the chemistry of atoms, how they combine to form new compounds rather than about the internal structure of atoms. Akkasumas ammoo John Dalton waa'ee maalirratti waa'ee chemistry maalirratti baay'inaan hojjate. Akkasumas ammoo elementiin tokko akkamitti elementii biraa wajjin combine ta'a yookaan ammoo chemistry waa'ee atomiin tokko atomii biraa wajjin akkamitti combine ta'e new compound uuma kan jedhu irratti focus godhe yookaan xiyyeeffatee hojjate malee waa'ee inni baay'inaan waa'ee internal structure atomii hin hubanne yookaan ammoo hin qoranne jechuudha. Irra caalaatti internal structure of atomii caalaa inni waa'ee atomiin tokko yoo atomiin biraa walitti dhufu akkamitti compound haaraa biraa uuma kan jedhu irratti xiyyeeffannaa tolche malee waa'ee internal structure irratti xiyyeeffannaa hin tolchine jechuudha. Waa'ee structure of atomii irratti. The modern theory about the physical structure of atoms did not begin until J.J. Thomson. J.J. Thomson jechuun nama waa'ee elektiroonii qorate jechuudha. Elektiroonii argatedha. Okay, until J.J. Thomson discovered the electron in 1897. J.J. Thomson elektiroonii argateen booda modern atomic theory kan qorannoo physical structure of atoms qorachuu jalqabe. Saniin dura hanga J.J. Thomson elektiroonii argatutti wanti ta'e tokkolleen physical structure wanti qoratamuu jalqabe hin turre jechuudha. Kana fakkaata.